farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessani barri ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beetta. Inni kasaati inni fardumisaatiin dhufe. No inni calqaba harra yaabbatee dhufe. Galaana gaaromsaa hiriyaa nacee seenaa Haacaaluu Hundeessaa irra deebiitu dalageetu jira. Haacaaluu Hundeessaa interviyuu OMN irratti nafxanyaan diira Oromootii akkasuma dhimma Minilikii wal qabatee interviyuu taasiseetiin wareegamee ture. Galaana gaaromsaas irra deebiitiin dhimma Minilik yookaan immoo farda siidaa dabalee magaalaa Finfinnee keessa jiru irra deebi'uutiin dubbateetu jira. Kana malees dhimma Minilikii wal qabatee Minilik hattuudha, Haacaaluun garuu har'ayyuu du'ee gootadha jechuutiin namni isin beektanii fi kan saba Oromoo keessatti jaallatamu namni tokko dubbateetu jira. Dhimma kana garfageenyaan kanan isiniif godhu ta'a. Eenyutu jecha kana dubbatee dhimma Minilikii fi dhimma Haacaaluu walii wal qabee. Kana malees muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed siidaa Minilik ijaaruu miti barbaannaan irratti waaqeffachuu danda'a jechuutiin dubbatameetu jira. Dhimma kana bal'inaan kanan isiniif godhu ta'a. Akkasuma ajandaa torbii kanaa kan ta'e dhimma moodelistii Maskirin Mangistuu kan hojii beeksisaa adda addaa hojjettu biltsiginnaa taatee jechuutiin suura isheen Dammaqaa Nagaasaa waliin kaatee miidiyaa hawaasummaa gubbaatti baasuutiin ajandaa guddaa godhanii turu. Kan Maskirin Mangistuu dhimma kanaaf addatti baatee irratti haasaame sababoota gurguddoo lamatu jira. Dhimma kanas kanan isiniif godhu ta'a. Hanga xumuraatti isin hordofaa. Nageenya isin dagannee nagaan keenya bakka jirtan isiniif haa ta'u. Subscribe viidiyoo kana like gochuutiin nu waliin turaa isiniin jenna. Maskirin Mangistuu jedhamti hojiilee beeksisaa adda addaa fi akkasumallee fuula Facebook irratti hordoftoota 100,000 lakkaa'aman qabdi. Tibba kanas suura ishee waggaa lamaan dura Dammaqaa Nagaasaa waliin kaate akka ajandaa haaraatti fiduun akka isheen biltsiginnaa ta'uutiin miseensa guutteetti yookaan ammoo firooma warra Oromoo gananii qabaatteetti miidiyaa hawaasummaa Facebook irra deemsisaa turani. Isheenis dhimma kanaaf garbaatee deebii laatteetu jirti. Viidiyoos qabadheetiin jira. Dhimmi biraa ishee waliin wal qabatee ka'e dhimma maqaa ishee yeroo ta'u maqaan ishee Maskirin Mangistuu jedhama. Yeroo hedduu an intala Booranaatii jechuun erga dubbattee maqaan kee akkamittiin Maskirin ta'ee Maskirin Mangistuu jechuun lamaan isaayyuu ka afaan Amaaraatii kanaaf isheen Oromoo miti jechuutiin namoonni hedduu yaada qaban ishee irratti barreessaa turan. Isheenis yeroo deebii laattu abbaan kiyya ka Harargee dhufee fi ka Oromummaa naaf kennu yookaan immoo narraa fudhatu tokkichillee hin jiru Oromummaan dhiiga kiyya keessa jira jechuutiin deebii laatteetu jirti. Dhimma suura Dammaqaa Nagaasaa waliin kaatees wal qabatee suurri kun bara 2020 keessa kan ka'amee fi akkasuma beeksisa dhaabbata tokko keessa akka hojjetaa turan sanaan wal qabatee akka kaatee dubbattee Maskirin Mangistuu dhimmoota kan biraa irrattis dhimmoota ijoo jettu tokko irratti dubbatteetu jirti. Viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokko dhimma kana irratti deebii laatte isiniifan qooda. Dhimma Minilikii fi akkasuma Galaana gaaromsaa wal duraa duubaan kanan deebi'u ta'a. Nu waliin tura. Garuu har'a beekamtii argannaan har'i maqaa argannaan ammoo booraan dagachuun qabu yookaan ammoo booraan ta'uu kii himachuun dhaabachiisu jechuu. Haa ta'u immoo abbaan kii nama Harariiti baddeessadha. Deemi qoradhu ittiin baata. Baddeessaaf ciroo faamiliin kii cufaachi jiranii jechuu faamiliin abbaa. Kan ammoo ittiin ba'uu dandeetti. Garuu yeroo keessaa beekamtiin dhufee jennaan maqaan kan kee ol bahee jennaan booraan himachuu dhiistee akkinaan hin jenneef pilaas ammoo kan guddadhee dhaladhee yaabelloo waan ta'eefi yaabelloo yookaan kalchariinaan heddoominaan beeku booraan ka booranaati. Kanaaf suni madhaa jechuudha. Kan gadafee pikchariin ammaan kan fudhatame pikcharii ammalee irdeebee saditti himaam. Waggaa lamaan dura pikchariin kun kan fudhatame yeroo sun ammoo ani ofiisii nan keessa dalagu ofiisii Zebra Ride jedhamu maarkeetingii isaa fi piroomoshiniilee anattu hojjechaa ture. Sabab suniitiin pikchariin sun fudhatame akka waan beetta ruumii wayiin na qabdee akka waan bakka bashannana wayiin na qabdee jettee hin iyyiin bannaati. Haasafiyyuu namaan ta'u beetta wanni sana hojjechuu jirtan dhaabadhee kaayidee waati odoo barbaade odoo taayyuu fedhi kiyya dipeendita jechuudha. Footoo namaan waliin fudhadhu ati naan filattu. Ati natti himtu. Kaffaaloo Tufaa jedhama. Miidiyaa hawaasummaa yookaan yuutuubii irratti fuula yuutuubii Kaffaaloo Tufaa jedhamu banachuutiin dhimma Oromoo fi akkasuma amantii Pirotestaantii waliin wal qabatu hojiilee hedduu hojjechuutiin beekama. Irra deddeebi'uunis dhimma Minilikii fi akkasuma dhimma nafxanyootaa irratti interviyuu hedduu nama taasisuun beekamu yeroo ta'u ijoollummaa isaa irraa kaasuutiin ilaalcha nafxanyummaa yookaan immoo Itoophiyaawinnetii tokkicha ka jedhuun kan guddate garuu erga guddatee of baree booda Oromummaa isaa kan leellisuu fi gara of ta'uu
qabuutti nama deebi'edha. Tibba kana yookaan immoo guyyaa dabarsine keessa interviyuu miidiyaa masaa kaffaaloo tufaa yuutuubii irratti taasiseetiin dhimma Minilik akkas jechuutiin dubbate. Minilik har'as hattuudha, Haacaaluu Hundeessaa du'ees gootaa yookaan immoo mootiidha jechuutiin dubbateetu jira. Dhimma muummee ministeeraa Itoophiyaa waliinis wal qabatee siidaa ijaarsisuu miti yoo barbaadan itti sagaduu ni danda'u jechuutiin yaada qabu ibsateetu jira. Kunis odeeffannoo ajandaa guddaa ta'uutiin dhimma adeemaa jirudha. Kana malees dhimma Adaanech Abeebee wal qabatee nafxanyaa yookaan immoo Habashaa jala fiidduus isaan garuu kabaja isheef hin laannee jechuutiin dhimmoota ishees dubbateetu jira. Viidiyoo gabaabaa kan isiniif hin dhiyeessu ta'a, dhimma baay'ee barbaachisaadha, dhaggeeffadhaa. Dhimma Galaanaa Gaaromsaan kan walitti deebinu ta'a. Ammas waliin tura. ኖርማሊ ሚኒሊክ ሌባ ነው። ለኔ ሚኒሊክ ሌባ ነው ብዬ ነው ማምነው። የሚያስረዳኝ አካል እስካልመጣ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሐውልት አቆመ አላቆመ አይዶም ማይንድ አያገባኝ። ይፈልጉ ማምለክ ይችላሉ። ለኔ ሚኒሊክ ሌባ ነው፣ ወንበዴ ሽፍታ ነው። እኔ ከህዝቤ ጋር አይደለም ቆመው። ስለዚህ ይሄ አንዳንድ ጴንጤ ጥቅስ አለ ከኦሮሞ በጥቅስ ኦሮሞ ጴንጤ ነው ያሳዝለኝ። በጥቅስ ምናምን ሚኒሊክ ቢያንስ እኛ እንሻላለን። ሚኒሊክ ሞቷል ነው። ከሞተ አንበሳ በህይወት ያለው ውሻ ይሻላል። ሚኒሊክ እያለም ውሻ ነው። ምንም ይሄ አመቻምቻ አንበሳ ነበረ ስለሞተ እኔ ውሻ ምን ስለሆነ ነው? ሲጀመር ኦሮሞ የማንም ውሻው ነው ያቀም አስከትሎ ገባ አይደለ? ገዝቶ ተፈርቶ በተንኮልም ይሁን በግዳጅ ኦሮሞን ለማጥፋት ያልሰራ መሪ የለም። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ሲባል የኦሮሞን የበላይነት፣ ጀግንነት፣ ልብነት፣ ወኔ፣ ልባምነት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሚኒሊክ ባልሰራው ማለት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ሌሎች ደከሙ እናንተ በድካማቸው ገባችሁ ይላል መጽሐፍና እንደዚህ አይነት ቀልጣፋና የያዕቆብ አይነት አጭበርባሪ መንፈስ ያለበት ሰው ነው ሚኒሊክ ማለት። ያዕቆብ ራሱ ባልሰራው ወጥ ነው አይደል ሄዶ በኩርና የወሰደው። ሚኒሊክን ባልተዋጋው በሌለው ጀግንነት በእነዚህ ሰዎች ብርታት ንግስናው ላይ የቆየ ሰው ነው እንጂ አንድ ቀን የማያድር ለራሱ በሽታ ያለበት በሽተኛ ሰው ነው። በጣም እጅግ እንትንና ሀብቴ አባመላው እነሱ ነበሩ በጣም ለሱ ታማኝ ሆነ ሰው ነው እንትን የሚሉትና የኦሮሞ ስፒሪቹዋል እና እግዚአብሔርን እንደሚፈራ መጣው እንደዚህ አይነት ሌባ ስር እንኳን ሰሚት አድርገው ሆነስቶ ነው መስራታቸው። እኔ ጧት አንድ ሀብቴ አባመላ የሚል መጽሐፍ ያነበው እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ታውቃለህ ሆነስት ሞቶ ራሱ የሚኒሊክን አደራ ለማስፈጸም ይታገል ነበር እና ይሄን ያለ የዋና መንፈሳዊ ህዝብ ነው። ተዋጉ፣ የተጋደሉ፣ ለዚች ሀገር አጥንታቸውን የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ ጀግኖች እውነታቸው እየወጣ ነው። ለዚህ ደግሞ እውነት ሃጫሉን ሳናመሰግን አናልፍም። በተለይ የዛሬ 2 ዓመት ላይ የሰራው ስራ በተለይ በመስቀል አደባባይ ያው ይሄ ነው እንግዲህ እሱንም ያየ ሰይጣን በጣም ተቆጥቷል። እንግዲህ ይመስለኛል ሃጫሉን ሌላ ጥርስ ንክሻ ውስጥ ያስገባው አንዱም ስቴፕ ይሄኛው መስቀል አደባባይ ላይ አድዋ ይመለከተኛል፣ የአባቶቼ ድል ነው፣ ከዚህ ድረስ ሄደው እዛ የተዋጉት እዛ ርቧቸው አይደለም ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ። እውነት ነው። ግን እነ ባልቻ ሲናገሩ እንደውም ይባላል እሱን ከጦርነቱ በላይ የከበደንኛ እሱን ከተደበቀበት ዋሻ ፈልጎ ማውጣት ነው። እንግዲህ ወድብኝት ውስጥ ለሳይገባ ይቀር ፈርቶ ማለት ነው። ለዶክተር አብይም ለእንትናም አልተከመም ይሁላ ዳነች ኢትዮጵያዊ ምናምን ጅቡቲ ምናምን ሲሉ ያመጣ ድሩ ታከለው የኦነጎማ ድርክም ያመጡ ምናለ አበሻ ስርባሽ ቀበዳ አዋጣም ተከባብረ በጌታ ሰላም እዛው በጠበል እዚው በዋቃይ እንደዛ ነው መቆም ያለብኝ እንጂ እነዚህ በስራቸው ማሽቃብጣው ነው። ኢትዮጵያ እንደገና እንተዋወቃታለን፣ ተከባብረን እንኖራለን፣ አክብራኝ አክብሪያት እንኖራለን። ከዚህ ውጪ የምፈልገው ነገር የለም። ያዩ ነው ዶክተር አብይም ናዳነችም ልጭ አድርገው ያጠራረጓቸው ነው። ታየ ብሏል። ታየ ትንሽ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መድኃኒት ነው። ቁማጣ ካላሉት ገብቶ ይፈተፍታል ብሏል እና አማርኛ ተናጋሪ ኦነግ ነኝ ብሎ ተናግሯልና ወንደርፉል በቃ እንዲህ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልጋቸው ነው። Galaanaa Gaaromsaa hiriyaa dhiyoo Haacaaluu Hundeessaa kan ta'e erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda dhimmoota siyaasaa adda addaa keessatti hirmaachuurraa of qusatee gama weelluutiin ergaa saba isaaf qabu dabarsaatu ture. Kabaja ayyaana Adawaa guyyoota dabarsinee keessa taasifameetiinis ergaa guddaa kan qabu maxxansa addaa tokko fuula Feesbuukii isaa irratti maxxanseetu jira. Maxxansi inni fuula Feesbuukii isaa irratti maxxansees dhimma siidaa dabalee yookaan immoo Minilik amma Finfinnee irra taa'ee jiruun kan wal qabatu ta'a.
dhimmi kunis dhimma farda Oromoo hatamee sanaan kan wal qabatuu fi poostii isaas akkas jechuutiin katabeetu jira. Nama farda yaabbate caalaa isa harree yaabbatetu kufaa jechuutiin dhimma Minilik kana bifa adda ta'een walaloo ajaa'ibaatiin ergaa dabarseetu jira. Akkasuma kabaja ayyaana Adawaa kanaan wal qabsiisee kennaa addaa haadha warraa Haacaaluuf kenneetu jira. Kennaan addaa inni kennes suura Haacaaluu fi kennaawwan adda addaa kanneen biroos kenneefitu jira. Artistii Galaanaa Gaaromsaa haadha warraa Haacaaluu Hundeessaaf jechuudha. Egaa kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota maatii odeeffannoon guyyaarraa dhimma Galaanaa fi akkasuma Minilikiin waliin sin qabsiisee fide akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofuu keessaniif galatooma. Laayik, sheer akkasuma yaada qabdan koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Guyyaa itti aanu viidiyoo biraan hanga deebi'utti nagaan naaf tura.